Jirra jirtu maatii keenya nagaa waaqessaniif haa ta'u akkam nuuf jirtanii naguma keessan jirtanii nuti nagaa jirra. Galanni waaqaaf haa ta'u isinis immoo akka nagaa taatan waaqarraa abdii qabna. Akkam jirtu jiruuf jireenya isin biratti maal fakkaatti nu biratti hundu nagaadha galata waaqa. Naguma keenya jirra isin naguma keessan nu jirtanii akkam jirtanii jiru nu maal fakkaatti isiniin jenna. Egaa arras immoo deebi'ee dhufee jira. Egaa maal qabattee dhuftee bal'atuun jechuun keessan hin oolu. Wayinee ana qofaan na fayyise jedhe mee qorichuma utaalloo namni beektan natti maamaalu dhugaa waaqa jiyaaf narra ka'e jechuudha. Innaa baay'ee tokko na rakkise baay'ee tokko na akkubaa jira dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko na kalleedha. Kanaaf mee qoricha utaalloo warri beektan natti maasumaanis isiniin jechuu jaaladha. Ana bicha miti mucaa kiyyaas akka nama bu'aa jira dhugaa. Inni biraa immoo wanti qabadhee dhufe gaara waa'ee baay'ee garaa nama nyaatu obboleettii keenya ganni ooluu jechuudha. Namni hin beekne hin jiru. Miidiyaa irratti egaa dhugaa ofiishiitti isa to'i namaafiyyuu jechuudha. Ganni ooluu namaafiyyuu nama dhaabbataa ture. Nama egaa dhugaa dubbachuudhaaf ijoollee Oromoo keessaa baay'ee tokko bakka ijoolleef kan mirmattu bakka rakkatanitti bilbilatanii kan biyya keessas biyya ambaas ta'e biyya keessas kinoo maatiin amma ijoollee isaanii biyya baatetti yoo qabanne ganniin osoo jedhanii ganniin kinoo bakka yannoo ijoollee sheerii gootee footoo isaaniitis ta'e viidiyoo warra biraa qabdu akkasitti nama gargaaraa turteedha garuu warra ganni yeroo baay'ee tokko na gaddisiiste dhugaa dubbachuudha baay'ee tokko jechuudha. Inna baay'ee tokko ni gaddee kubsachuu ishiitiif egaa ibeeni daanya rabbiis jedhanii miiree warri keenya maa kubsattee jechuu miti egaa fatanaa ni waanuma jiru kubsatte immoo ukkubee waaqayyo si haa fayyisuu jedhanii egaa waaqayyoon ishee haa fayyisuu baay'ee tokko garaana nyaate dhugaa dubbachuudhaaf egaa ana bicha osoo hin ta'in garuu namni baay'ee namni ganniin jaalanne hin jiru namni hin beeknes hin jiru. Egaa ganniin akkuma isiniin jedhe baay'ee nama gargaarti baay'ee cimtuudha. Egaa akka ijoollee Oromoo keessatti baay'ee tokko ijoollee Oromoo keessan bakka tattaafatti jechuudha. Shamarran keessa baay'ee goobaziidha nama gargaarsan duubatti hin deebitu. Iddoo rakkootti nama wajjin hojjettu waan ta'eef ganniini. Egaa ammoo Waaqayyo biyya Joordaan keessaa baasee biyya Dubaayitti fidee hojii ishee galtee sagaa hojjechaa jirtee oduu gammannuuf immoo ganniin kana taate. Egaa waaqayyo ishee akkuma immoo ishee saamaaru maal godhanii egaa waaqayyo waan hundaa danda'a waan ta'eef fatanaan immoo lafa kanarratti namni fattanamne hin jiru. Waaqayyo nama jaalatu fattana jedhanii miire kanaaf fatanaa hundaafuu gaarummaadhaaf jechuudha. Hunduu gaarummaadhaaf jechuudha maal godhanii egaa dhugaa ganni anu baay'ee tokko natti dhaga'ame. Hukumni ishee kana jedhamee gammaatitti kan ibame injiraallee natti fakkaatu saaljarii ta'uu itti jiranii annoo operaasyoonii jechuudha. Kanaaf gargaarsa gaafachaa jira. Gargaarsa gaafachaa jira obboleessi keenya gammeeffaa na fakkaate. Egaa ani bakka tokko gaafeera ta'e ganniin paaspoortiin qabdu paaspoortii 8,000 namni hojjisiisaa fi jira jecha naga'e jechuudha miidiyaa irratti. Egaa dhugaa ta'e soba ta'e hin beeknu. Gimmaasha namni yoo 1,000 ta'e itti dabala waan ta'eef waan miidiyaa kana dhugaa jedhame kan dubbatamu yookiin irraa haasamu tokko hin jiru jechuudha. Innaa paaspoortii 8,000 diraama 8,000 keessatti ta'e waan Dubaay keessatti jechuudha. Dubaay keessatti diraama 8,000 ta'e ishiin ammoo iyyuu ganniin silaa baachi kan Joordaanii ufte paaspoortii qabdiimi paaspoortii malee ufte silaa namichi ishii seerumaan gaggeesse. Egaa yoo eeppoortii seerumaan nagaan ufteetti Dubaayitti buutee miire paaspoortii san eessa gooteetti kan ittiin Joordaan ittiin ufte eessa gooteetti moo sila Joordaan illee baddee ala hojjetite ani hin beeku garuu egaa paaspoortii malee achiin uftu natti fakkaate paaspoortii achii fidde san eessa goote moo guyyaa soorraamata guyyaan soorraamata 8,800 jechuun har'a ijoollee yoo biyyatti galee. Nizaarin dabalee ta'anii miire nizaarin deegoo dabalee fillee birrii xiqqaa miti bar kumni diraamni kumni 8 waan xiqqaa miti
maaliif mijeeytuun kana kaffaltee diraama kuma saddeet kaffaltee paaspoortii takka baafachuudha biyyatti galtee suuqii xiqqaa tokko yookiin wanna tokko manni nyaata shiroo beetii xiqqoo wayii odoo banattee deegoo barandaanis hoggamee nama ari'aniif osoo manatti waan xiqqoo tokko banattee bara ittiin hojjetatti dhugaa dubbachuudhaaf ittiin hojjetatti maaliif paaspoortii kana hundaa ishiyyuu fayyaa haa taatu garuu paaspoortiin akkamitti kana hunda nama gaafata gaafiin asii ta'e bakka kanatti jechuudha paaspoortii si hojjisiisna kanaanii. Birri kuma saddeet kaffali jedhanii jedhanii obboleettii keenya takka jira innaa hin beeku እንግዲህ kaa paaspoortiin diraama kuma saddeetoo ta'e kanaan hojjisiisattan yeroo warra amma viizaa paaspoortii baafaddaa jiran kanaan natti fakkaatu paaspoortii barkeetti biyya keenyattuu duraan karoora mootummaa kuma shaniin ba'e amma kuma torba ta'ee jiran kuma torba ta'ee jiran sanirraan ji'a innaa hundaafuyyuu ganni waaqayyo haa maaru. Ganni nama operaasyoonii ta'u yookiin chaarjarii ta'uuf jedhanii egaa hundi keenya waan qabnuuf cinaa yaa'ee jennu nutis biyya keessa jiraanne fi miti namni koo birri qofaanii miti kan nama cinaa hojjetu kaannaanis nama cinaa hin hojjeta amantaa qabdaniin ganni kaannaa yaadadhaayii akkasumas immoo warri harkaas waa qabdan gazzabaanis ta'e bakka wanna fe'ii keenya hunduyyuu gargaaruu hin dandeenya. Innaa ganni cinaa ejjennu fileessi waaqa ishiin ani sirriitti hin jaala maaliif bakka namaaf mirmatti gizee baay'ee jechuudha ijoollee rakkatanii fi biyya ormaatitti innaa dhiyoo tokko waa'ee footoo ishiitti irratti akkanatti ganniin gurraatti yaaminame garuu jechi namaa kun dhugaa dubbachuudhaaf bakkumatti nama qola jechi namaa kun garuu namni hojii waaqa keessallee galcha. Bakka gurraatti sanitti dhugaa maaliif kun hojii waaqayyooti bakka waaqatu uumame hojii waaqa keessallee hin gala namni tokko dhugaa dubbachuudhaaf egaa gurraachi waaqayyoo nama uumuu gurraachi waan ta'eef naa ani ganni garuu duraan nagaa qabdi waan natti agama hin beeku baay'ee nama immoo yoo agaan foormeeshiniin qoricha nyaachisanidha ani hin beeku qorichi biyya ormaatitti nama nyaachisan kunis hin jiraa jechuudha. Yaa Rabbi qorichi Itoophiyaa keessatti nama nyaachisanii keenya biyya ormaatti illee hin jiraa abashaan keenyas biyya ormaatitti kana walitti yaada dhugaa yoo ta'e jechuudha maaliif biyyattuu iyyuu akka baane akkatti galluu iyyuu hin beeknu jedhanii kana yaadanii kanaa tonkola irratti maa tonkola irratti yaannaa garuu jiru addunyaa gannee deemnuuf tonkola irratti yaaduu hin qabnu dhugaa dubbachuudhaaf. Egaa ganni guma qoricha soo nyaachisan egaa guma yoo ta'e jechuudha egaa waaqayyo immoo oleen bulu abbaa isaanis immoo yoo kanuma kan ganni argatte kana agarsiisuu danda'a jechuudha guma ta'e innaa kanaaf hagam kan ol bira jiraannuuf dhugaa tigee iluu waaqa goddanyaa ishee tigeeru ani baay'ee naasite innaa tigee yoo geesse waa asirratti jechuudha viidiyoo kana olaalte nama arrabsuu jaalattaate arraba keeti. Naarrabsitullee anaa jaa kiyyaa miti gin ganni baay'ee jeeqa turte jechuudha har'a immoo boona sobanii ol fakkeessuun ani hiriyuma sobanii yoo fakkeessanii na jibbisiisa jechuudha dhugaa dubbachuudha sobanii fakkeessina piliis yoo jaalattan garaan ol jaaladha mistira olitti maddaa mistira gaafa jaalala olitti maxxansan immoo gaafa ol loltan baatanii maa baatanii haasoftu mistira gaafa jaalala bakka jaala'e goddanyaa tiyyaa jedhee mistiratti mee oolollee namni olillee ingilii oolola nama ta'e kan hin dogongore hin jiru wannoo fe'ellee dogongore garuu mistira hiriyyaan teessa isinitti hiriyyaa isa abbaa fe'uu isinitti mistira san baastanii hin haasa'inanna hundaafiyyuu ganni qorichallee ta'e waan biraatillee yoo ta'e waaqayyo amaaru egaa kaannaa keessanii hunduu yaadadhaayi amantaa qabdanii musliimas kiristaanas hundumtuu amantaa qabdanii kaannaa keessaniin ganni yaadadha akkasumas immoo wayis harkaa qabaatan cinaa ejjedhaayii Dubaay keessatti immoo ijoolleen teenya baay'ee jirti waan taateef ijoolleen Oromoo waaqayyo hamaaru ganni fayyitee immoo nagaan akka biyya ishiititti nu galtu maatii ishiititti nu galtu akkasuma maatiin ishii waggaa hedduu jedhan erga biyyan deemtee hin galle na fakkaate egaa maatiin ishii asitti goggaanii eeggatanii oobatanii akka bishaaniin beektanii warri keenya egaa kanaaf immoo waaqayyo nagaa naa galchu. Waaqayyoon immoo ganni amaaru jedha kana keessanii yaadadhaa isiniin jira egaa viidiyoo isinitti neeressu viidiyoo keenya immoo piliis viidiyoon keenya baay'ee tokko gabbu'ee jira dhugaa dubbachuudhaaf viidiyoo hojjechuu baay'ee nu jibbisiisama viidiyoon keenya gabbu'ee jira egaa viidiyoo laayikii nu godha sheer nu godha akkasuma immoo sabskiraayibii illee nu godha sabskiraayibii nu godha maatii nuuf taanu jajjabeessa piliis
Viidiyoon afaan biraata hojjetan osoo guddataa warri chaayinaaliin bira keenya garumaa guddachuu dida. Sabskraayibii nu godhaa isiniin jedha nagaa ta'a.